ዩኒቨርሲቲ መኪና እንግዲህ ተማሪውን ጥሎ ነው የሚሄደው የራሱን ሰራተኞች ይዞ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚያረጉት ተማሪው በእግሩ መንገድ ጀምሯል መኪኖቹ ደግሞ ሰራተኛቸውን ይዘው እየተጓዙ Kararratti agartan kunniin barattoota waldaa yuunivarsiitii irraa bahaniitiin karaa Finfinneedha as deemaa jiranidha. Fuula dura kan as deemaa lukaan deemaa jiranidha. Isa itti aanu kanas dhageeffadha. Barataa Oromoo kan achirraa bahee deemaa jiru matan sagaleen uftaha rakkina isaanirra gahaa jiruu fi akka isaan keessa waan isaan mudataa jiruu fi magaalaa kaleessa magaalaa Qobboo akka halkan qabatan ijoolleen akka carraa gara sana deeman ijoolleen dormuun keenyarraa gara sana deeman ijoolleen turani magaalaa keenya qabataniiru yookaan baasiin jechuudha waan ta'eef qopheessan jechaa turan kaleessa immoo deemnee qaama yuunivarsiitii bulchu gaafannaan omtuun jiru ijoollee dhukaasni dhaga'amu dhukaasa garmalee dhaga'amu ture dhukaasni dhaga'amu kan ijoolleen dargaggoonni immoo kan immoo qaamni isaanii isaantu leenji'aa jira maal waan akkasiin jiran dhukaasa malee waan biraan jiru barii immoo isaanti rafaa jirruun barii nutti reebanii haati garaa baranni magaalaa qaqqabaa jira waan ta'eef mi'a keessa gurradhaati maatii keessatti garan jedhan barattoota tilmaamaan hanga 15,000 hanga 20,000 ta'an jidduu kan tilmaamni isaa gadi miti barattoonni gannaan jiru barattoonni gannaan naannoo 15,000 dhiyaatu barattoota waggaa lammaffaa waggaa tokkoffaa fi waggaa sadaffaatu jira hundi isaaniiyyuu nam qaamni keessatti achi keessatti hin jiru. Barattoonni otoon qophaa'in yuunivarsiitiinis qophii geejjibaa humaatu osoo nuuf hin mijeessin har'a ganamaan akka tasaa waan nu kaasaniif garatti deemnu wallaallee burjaaja'aa jirra jechuun uummanni Oromoo nu ijoollee isaaf sagalee akka nuuf ta'u dhaamnas jechuun dubbateera. Kuni sagalee barataa waldaa yuunivarsiitii barataa Oromooti uummanni sagalee nuuf ta'uu qabaadha waldaa irra jechuudha miilaan deemaniiti kan makiinaan hin jirre waldaa irraa miilaan kan imalaa jiranidha jechuudha karaa Finfinneedhaas deeman jechuudha miilaanii. Lolli ammas kaa hammaatee itti fufeeti jira Oromoon yaada lama akkuma duraaniitti yaada lama kan qabatee deemaa jiru jechuudha Oromoon aktivistoonni Oromoo Oromoon nagaa qofa labsuudha qaba lolaan furmaanee dhufu hin jiru marii araaraa qofa kan tahamuu qabu kan jedhudha homa addunyaan jechaa jirtu jechuudha. Aktivistoonni Oromoo tokko ammoo TDF fi waboon walii galaniiti jira waan ta'eef warri nagaa labsu kuni kaadrota bilisiginnaati jiranii hayyoota Oromoodha warra nagaa jedhu kana farajaniiti jiran. Nagaa jechuun tarii bilisiginnaa hin jechuun bilisiginnaa deeggaruudha dhuguma kan jedhus kabee waliin ilaallaa fakkeenyaaf galgala kana Dr. Ittaanaa Habteedhaa fuula Facebook isaa irratti waan maxxanseeti jira. Jalqaba irratti barattoonni waldaa yuunivarsiitiidha akkuma reefuu amma viidiyoo gabaabaa irraa agartan sanii fi akkuma sagalee reefuu dhageessan san jechuudha sagalee nuuf taha waldaa irraa kaanee sababa gartee sodaa waldaa marfamtee jirti jedhuudhaatiin waldaa irraa miilaan kaanee kiiloomeetira dheeraa deemaa jirra mootummaa Oromiyaatitti nuuf akka gartee makiidhaan nu simatu inuma viidiyoo gabaabaa san irraa akka hubattanitti kun fakkeenyaaf nu fuudhaa jenneeti nu didaniitiin hojjettoota isaanii qofa fe'atanii akkana deemaa jiran hatta makiinaan yuunivarsiitii illee kan jedhu viidiyoo gabaabaa san irraa hubattaniiti jirtan jedheeti yaada achirraa jechuudha barattoonni kan gartee iyyataa jiran nu dhaqqabaa furmaata nu godhaa kan jedhudha warri achiin gartee fakkeenyaaf karaa kana keessa karaan isaan keessa deeman kun illeen ilaalcha akkamii akka nu qabu warri kunis ni beeytanii ammoo lafti kun lafa gartee gabaabaa yookiin lukaan imalaniitiin fixuu dandahanii miti jechuudha kanaafuu sagalee walii haa taanu lolli hin barbaachisu waan jedhamuuf tokko kanumaa jechuudha fakkeenyaaf barataan ilmaan haadha miskiinaa garaa isaanii hidhatanii barumsaaf lafti nagaa jiranii karaa sitti deeman tasa lolli irratti taa'ame jechuudha fakkeenyaaf waggaa dabareellee sababa lolaatiin addamurree amman tana itti deebinee kan waggaa lammaffaattu jira kan waggaa sadaffaa afuraffaattu jira waan akkasiiti jechuudha fakkeenyaaf akkuma reefuu sagalee gabaabaa dhageessan sanitti jechuudha kanaafuu sagalee haa taanuu fi nuti isin jechuu barbaadeeta ammoo waa lolli haa dhaabbatu kanarra fakkeenyaaf Dr. Ittaanaa Habteedhaa meeqara yaada kiyyattas deebi'a Dr. Ittaanaa Habteedhaa fakkeenyaaf kan inni irra barreessitu jira waggaa afran kana Oromoon eega nageenyi dhabamee turee jiraadha ka Dr. Ittaanaa Habteedhaa jedhe Oromoon eega nageenyi dhabeeti waggaa afur caaleeti jira akkamitti warri amma nagaa jedhu kuni bilisiginnaadhaa fi harka dhahaa jiranii kaadrota bilisiginnaatiidha yeroo hedduu fakkeenyaaf hayyoonni Oromoodhaa maaliif akkanatti akka wal farrajan jechuun Dr. Ittaanaa qeequudhaaf osoo hin taane maaliif akkana akka dafanii wal farrajan namni lolli kun haa dhaabbatu jedhu akkamitti bilisiginnaa fi lolli haa dhaabbatu jechuun beeki fakkeenyaaf lolli dhaabbatee akkamatti cal jedhamee haa taa'amu miti araarri haa bu'uudha hundinuu haa mari'atuudha Tigraay qofaa miti beeki waboollee dabalatee guutumatti araarri haa bu'u naashinaal daaloogiin inni jedhamu suni haa godhamuudha maal Jawaar fa'aa ifa bilisa fakkeenyaaf Jawaar mafaadha amma ka Dr. Ittaanaa Habtee jechaa jiru
lolli haa dhaabbatu yeroo jedhamu furmaanni ammoo karaa nagayaatiin mari'atamee araarri haa bu'uudha kan jedhame malee yookiin lolli dhaabbatee abiyyiin biltsiginnaadhaan na jalaa hin lolinaati warri wayyaaneedha narraa dhaabadhaa irraa dhaabadhaa biltsiginnarraa namni jedhee waan jiru natti hin fakkaatu dhuguma lolaan furmaanni ni dhufa fakkeenyaaf hatta ayya eega lolaan furmaanni dhufe fakkeenyaaf amma wayyaaneen karama kaleessaa irra qobboodha waldayaadha maaliidha akkasumatti deemaa karama dabra birhaan yookiin tarii achi gortee gara bahara daarii yookiin bahara sayyoodaa kun deemte beeyne waa'ee lolaa kanarratti lolaan furmaan hin dhufu isin hundinuu booda mariidhaan furmaanni kan dhufu osoo lubbuun namaa miskiinaadha keessatti uummanni nagayaa osoo hin gaaga'amne osoo ekonomiin biyyattiidha daaraa hin taane ammuma dhaabadhaan nagayaani warri biyya bulchaa jirulleen aangoo kiyyaan akka barbaade waggaa 30-40 tolfadha karaa lolaatiin osoo hin jenne akkasuma wayyaaneenis akka fedhutti akka ofii fedhu tartiiba ofii fedhuttiin tolfadha ammallee aangootti deebi'ee jechuu osoo hin taane hundinuu biyya san keessatti aangoon uummata harkatti deebi'uu qabaadha uummata jijjiirama jedhame kana gartee uummanni qeerroon kaleessa gartee wayyaanee kuffise yookiin ammoo biltsiginnaan irra bahee dullaadhaan nahaatumu osoo hin ta'in aangoon uummata harkatti deebi'uu qaba mariin araara kana jechuun maalinni mootummaan ce'umsaa dhaabbatuu qabaadha osoo lubbuun namaa itti hin wareegamne fakkeenyaaf hamma wayyaaneenis kan lolaa jirtuuf tarii finfinnee seeru natti hin fakkaatu jechuun addunyaallee waan hayyamtatti hin fakkaatu dhiifama naa godha kun jechuun yaada kiyya akkanatti fakkaatutti fi akka hayyoon itti jiranidha fakkeenyaaf Jooharis jaarraa kana keessatti jechuun waan gurguddoo akkanaa kana hayyootumarraa fudhannatu fakkeenyaaf jaarraa kana keessatti namni lolaan wal cabsee aangoo qabachuu hin danda'amu hattaa kanummaan gartee biyya bulchulleeni akka barbaadetti nama barbaade humnaan balleessuu hin danda'u akkasuma kan achi dhufullee aangoodhaan biyya qabachuun dhugaadhaan ni jedhama fakkeenyaaf qawweedhaan gabroomne qawweedhaan bilisoomne ni jedhama jechuun qawween hin jiraatin jechuu miti qawween akkuma jirutti tahee boodarra furmaanni ammoo akkuma gartee jaalmarroolleen bar jedheeti tureen qawwee kanatu nagayaatti nu geessa jedheeti jenneeti malee furmaata dhabnee qawwee kanatu karaa nagayaatti nu geessa jenneeti malee yookiin ammoo qawweedhaan nageenee dhufa jennee qawween fudhannee carraa dhabnee jedhe carraa dhabnaaniin kana fudhannee jedhe kanaafu boodarra wal waraanamee gizee dadhabametti dhaabadhaa isilachuu qawwee lafa kaa'atii akkanatti deemaa kan jedhamu tarii addunyaan harka micciirtee guu dandeessi yeroo har'a addunyaan alatti hin taamu yeroo hedduu fakkeenyaaf yoo waa'ee addunyaa kana jedhan illee nama qoosaatti fakkaatutu jira dabra birhaan irraa fakkeenyaaf wayyaaneen amma duramaa deebite gasaaggaste kiiloomeetira 200 eega gartee uf duratti ilaalaan arguu eegalte finfinneen iftaan immoo iftaan kan seenamti yeroo jedhametti dabra birhaan irraa siltaawii mafagfagaa jedhanii akkuma jirri jechaa jiran kana uf duuba deebitanii guyyaa takka keessatti jechuudha maqalee deebi'uudhaa fi finfinnee seenuu kam ture dhiyoo ture yeroo sanitti jechuun dhugaadha lolli isaan dura jiraatu jechuudha amman tanas akka an barbaadutti naaf haa ta'uudhaa fi yoo lolatti deebi'an malee gasaaggasanii finfinnee waan siraanatti hin fakkaatu kanaafuu duuba dooktor itti aanaan habtee fa'aa dhugaadha lekkii waboo fi TDF itti fufuu qaban lola jechuun akkuma jirutti tahee hayyoota ammoo furmaanni lolaan hin dhufu nagaya araara qofa warra jedhan farrajummaa barbaachise biltsiginnaa jechuun maaliif barbaachise wal farrajummaa kana yoom dhiifnaadhaan kan ajaa'ibsiisan wal farrajuun fakkeenyaaf amma kan gartee fakkeenyaaf akka warra dooktor itti aanaa habtee kana jibbulleen isaan sun wayyaanee waliin jibbanii isaantu maalii kenneef jechuu osoo hin ta'in yaada barnamni yaadaan gara tokko deeggaruun jechuun kan mallaqaan biltsiginnaa deeggaruuf kan mallaqaa wayyaanee deeggarus akkuma jirutti tahee namni yaadni ilaalchi namaatu namatti bareedu ilaalchi namaa yaa jira kenna bar mallaqa caala jechuun hayyoonni kennas fakkeenyaaf inni kaan akkasitti furmaanii dhufa jedhee yaaduu danda'a inni kun akkasitti dhufa jedheeti yaaduunu yaadni kunuyyuu mallaqa caala jechuudha wal farrajuu osoo hin taane dhugaadha karaa kanaan malee furmaanni hin dhufuuni yaada akka yaada keetiitti kenna kaayachuun akkuma jirutti tahee hayyoota biraa ammoo warra nagaa jedhe farrajuun wal farrajuun maqaa wal xureessuun ofii walirratti duuluun karaa wal arrabsuudhaa walii banuun maaliif barbaachise dooktoritti aanaa habteedha fakkeenyaaf amma ani wallaalaan kunis hayyoota keessaa atis hayyuudha kaanis hayyuudha warra gartee furmaanni nagaya araara mariidhaan godhamuu qaba lolli hin barbaachisu jedhee jedhu santu yaada santu naaf ta'a akka nama tokkootitti maaliif jennaan boodarra akkana godhamee akkuma gartee jaalmarroon jedhe san furmaanni bakki itti deemamu nagaumaa fi nagaya buusuudhaaf ammoo qawweedhaan akkuma gaafa dargii sanitti bittinnooyte biyya haaraatti akka jedhamtee ijaaramtii osoo hin taane akkuma jiru kanatti mootummaa irra jiru kanarratti qabsaa'anii mootummaan kun jijjiiramuudha malee nageenyi haa bu'u yeroo jedhametti osoo lolaan gartee akkas waliin caccabsanii ammuma beekamee waan ta'amu deemu kana haa mari'atamuu tokkummaadhaan kan jedhamudha kanaafuu isa kana anamma akka nama tokkootti isa kanaan deeggaraa jechuudha dooktor itti aanaa habtee kanaafuu wal farrajuu kun wal farrajuun hayyootaa kun dhugaa dubbachuu fi nu jidduutti summii guddaadha facaasaa jira jechuudha. Inni biraa lola amma deemamaa jiru kanarratti fakkeenyaaf amma kaleessallee namoonni tokko tokko kanaan hubatin akkamitti gartee biltsiginnaan aarsaa isiin nama kafalchisaa jirtu amma reefu dooktor itti aanaa habteellee akkas jedhe aarsaa biltsiginnaan nageenyi waggaa 4 kana dhabameeti jira wanni waggaa 4 kana dhabame nagaya barbaaduu fi kan qabsaahamaa jiru waboo fi TDF waliin
qabsaa jiranii isaan bira dhaabbatanii nagaa dhabame kana waliin gadhaabuudha nageenni ni dhufaa qawweedhaan ammallee wayyaaniin fakkeenyaaf tama kaleessa isin faaraa badoorii irratti nu qajeelchaa turtaniidha daawun jedhee qeerroon ofirraa buuse saniidha tan dhufaa jirtu jechuudha sanumatu uf dhiqee TDF jedhee maqaa jijjiiratee dhufaa jiraami furmaanni Oromooni siltaawii fagaa mataa isaa qabaachuu qabaadha Oromoon qabsoo Oromoo Oromiyaa keessa jirtu jabeessuu qabaadha qabsoo karaa hundaanuu karaa nagaa warra amma gartee fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad Faadhame namni fakkeenyaaf amma inni biltsiginnaadha jedhee amma Dr. Ittaanaa Abdii Faaqee kun jechuudha qabsoo Oromoo kan karaa hundaatu kan karaa nagaatis kan gartee karaa hidhannoo kan jaalamarootis Oromoon walumaa galatti qabsoo isaa jabeessuudha akkuma Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dheengadda jedhee Oromoon walumaa galatti jaarmaya isaa hattaa kan afooshaa kan amantii hunda dabalatee jaarmaya isaa ofii wal jabeessuudha malee daboo TPLF waammatuun furmaata hin fidu TPLF irraa bilisummaa eeguu hin taatu TPLF irraa dukkana biltsiginnaa kan waggaa afran kanaa eeguu hin taatu isin ta waggaa 30 biltsiginnaan ta waggaa afurii oppodiyoon kalees isin hokkoo goote ittiin murachaa turtetti yeroo gartee aangoo kophaa isii koontirooltetti nu hiibiti isii funtaane abbaa isii gartee kan kaleessa waliin Oromoo ciraa turan saniifuu hin taane jechuudha kanaafuu daboo isaanii osoo hin taane daboo TPLF kan abbaa barbaade kan biltsiginnaallee osoo hin taane Oromoon uf tahee ofii isaatii qabsoo isaa jabeeffatu qabaadha malee kan Oromoon jechaa jiru akka Dr. Ittaanaa Habtee jedhe isaa wal farrajuu biltsiginnaadha karaa kiyya kana ala yoo deeme kanaadha yeroo meeqa uta akka dhalane kanuma dhagahaa turre jechuudha kara dura waa hedduudha kan jedhamaa ture fakkeenyaaf Mararaa Guddinaa wayyaanee waliin dalagaa Baqqalaa wayyaanee waliin dalagaa yoo gartee qabsoo karaa hidhannootii alatti kan yaaddu taate ati guutumatti bitamaa wayyaaneeti haala akkasiisan duraan dhagahaa ture wal farrajaa ture wal farrajuun kun haa dhaabbatu qabsoo Oromoodhaa mooraa Oromoodhaa kan karaa hundaatu Oromoo qabsoo isaa haa jabeeffatudha kan hayyoonni Oromoodhaa kan amma gartee biltsiginnaa Dr. Ittaanaa Habtee jedheen kunis kan inni isaan jechaa jiran jechuudha. Mi'a jara keenya yoo dhugaa jiru dubbanne jechuudha. Haala akkanaa kanaan itti qophaahamee bifa addaa kanaan itti qophaahamee qobboon guyyaa 3 keessatti guyyaa 4 keessatti harka jaraa seenu yoo dhuguma siltaawii mafagfagaa amma kaleessa jedhamu sayyoo taate bare tarii sanis ta'uu danda'a hin beekamu hundinuu karaa danda'ameen fakkeenyaaf Geetaachoo Raddaallee waan tokko barreessee ture uummata Tigraay itti marsaniitiin akkuma gartee gaafa duraa keessattuu Eeltiraadhaan walii galanii karaa baadummeetiin gamasiin itti seenuudhaaf kan hojjetaa jiran kan jedhu barreessee ture Tiwiitara isaa irratti siltaawii mafagfagaa wanni jedhamu kuni keessattuu warroonni Habashoota fakkeenyaaf yoo isin ilaalta warroonni Amaaraachuudha waan isaan jechaa jiranii qobboon akka itti qabamuu dandeessee uummanni baqateetiin achi keessa jiru santu karaa banee fi uummanni isaan jedhan kun uummata Tigraay kan duraan gabbaqatee Amaaraa kililii keessa jiru jechuudha. Hedduumina nama miidiyaan Amaaraa kana habarsaa jira jechuudha. Inni biraammoo warri gartee makkalaakaadha warri federaalaa siltaawii mafagfagaadha. Garuu ammoo waldaan ammoo mafamtee kun barattoonni keessaa dhiyeessaa jirtiidha kan jedhamaa jiru jechuudha. Kanaafuu gara hundayyuu dhugaan hin jirtu asumaanuu oduudhaan dabru tokkolleeyyuu haga qabatamaan fakkeenyaaf amma kaleessa qobboon akka qabamtee warrumatu himee jechuudha siltaawii mafagfagaadha gadi dhiisee jira raayyaan ittisa biyyaa wayyaanii harka seeneeti jiraadha haga qabatamaan amma jiru hamman tanaa fakkeenyaaf ammallee maaltu jedhamaa jira kara tokkooni qobboon deebitee harka mootummaa federaalaa harkatti warra federaalaa warra faannoo Amaaraa harkatti deebiteeti qabatamtee jirti wayyaaniin ari'amtee jirtiidha tarii yoo gamasiin akkuma gartee Geetaachoo Raddaa jedhame san karaa baadummeetiin lolli itti banamee humni gamasiin jabaate kun asii garsachi dhiibamee of duuba deebi'uu danda'a hin beekamu haga ammaatitti oduun qabatamaa fakkeenyaaf bakka sanii Turkiin hin jiru isa waraana malee wanni biraan jiru waan ta'eef oduun qabatamaa kan gadi bahamu hin jiru jechuudha waa hima isaan lameen gamaa gamana hafarsan kana qofaa jechuudha warra Amaaraa warra Tigraay jechuudha karaa biraatiin ammoo karaa barattoota waldaa irraa baqatan kana yoo ilaalamu lolli akkuma gaafa duraa akka fuula duratti deemamaa jirudha kan mul'atu jechuudha kanaafuu warroonni ammoo kaleessa komantii keessan hedduu dubbiseetiin jira ani fakkeenyaaf biltsiginnaafis wayyaaneefis harkan dhawudha akkuma Dr. Ittaanaa Habteedhaa jedhe kana waan inni jedhe kanarratti walii galla waggaa afran kana Oromoon dukkana keessa nagaa dhabee jira kan jedhu irratti dhibbatti walii gallaa jechuudha garuu nagaa dhabe kanaa fi furmaanni Oromoon dhiibbaa itti godhee jijjiiruu qaban akkuma jirutti tahee wayyaaneedhaan dhufamee jijjiiramnaa dhufaadha bakka itti gartee lola kanaan jijjiiramni naa dhufaa kan jedhu kanarratti malee kan waliin galle dhugaadha nagaa dhabeeti jira sirriidha kanumaafuu an biltsiginnaa fi wayyaanee adda addatti ilaaluudha wayyaanee waggaa 27 sanii karaa siyaasaa bulchiinsa qofa osoo hin taane karaa diinagdeedhaatiinis listiroo irra wanni biraa haafu haga gartee dubartii shaarmuudhaa hoteela keessa hojjettuutti illee dhiifama godhaa ofii isiitii jalaa gubbarra haga gadiitti koontiroolteeti kophaa isii akkasitti biyya san ooruu isii godhatteeti jechuudha kan isiin nyaachaa turte jechuudha ni beekna
Sanomoo Oromoodha kan firraa gartee naan taatu gartee daawun jedhetiin kan gartee ofirraa ari'ee jechuudha. Amman tan ammoo deebi'ee dullama kaleessaa san hawwuuni ana garuu sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf lola kana dura irratti haga tokko wayyaaneedhaaf harka dhahaati turree uummata miidhamaa. Ammas uummata nagayaa kan miidhamuuf sagalee ta'uun akkuma jirutti tahee garuu wayyaaneen gadaanaa haa deebitu kan jedhu gonkuma fudhannu amma sirmii baafadha hin deebitu wayyaaneen. Tarii hundinuu akkanaaf ta'uttiin tolfadhaadhaaf harka wal micciiruudhaaf lola kana oofaa jiraachuu danda'an garuu gadi deebitee aangooti deebitee aangoo qabatti wanni jedhu hirmiidha amma booda jechuudha. Eenyuun bulchan laata? Oromoon ni bulaa dhuguma jalatti, Amaarri ni bulaa jalatti, Guraageen ni bulaa, uummanni Itoophiyaa jalatti ni bulaa dhuguma. Itoophiyaa guddittiin sun amma deebitee turtii waggaa afurii booda malee wayyaanee jalatti ni kufti kan jedhudha. Lammaffaa ammoo gadi deebitee Oromoo achirra naakeetti kan jedhudha. Aarsaa hagana gahu kafalanii gaafa achi gahame fakkeenyaaf gaafa mootummaa kana hinjifatanii mootummaa mara jiru waan hinjifa jechuun hin godhama isin nyaasan jiru meebi yoo tahameedha beeke gaafa aarsaa hagas gahu kafalanii ilmaan isaanii itti duguuganii kan achi gahan ta'e akkamiin kootu ebalumee achirra naa taa'ii eenyuun amanan abiyyiin oppodiyoo gaafa duraa fakkeenyaaf ofii ijaarree ilmaan kenna jedhaniitiin aangoo itti kennanii bira deeman akka isaan godhee arganii amma ganaa akkamiin Oromoo amananii Oromoo kamirra kaahan moo dhuguma dimokiraasiitti amananii mootummaan ce'umsaa dhaabbatee uummanummaa mootummaa isaaf ta'u haa filatu kan jedhu karaa ni baranii dhuguma namatti hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu wanti Oromoon gartee osuma haalli achi hin geenye osoo biyyi hin diigamne osoo lubbuun namallee hin gaaga'amne ammuma furmaanni araara marii hundi hirmaachise waboonis warri Tigraayis Oromiyaanis hundi waliin gartaa'ee mari'atudha kan hayyoonni jedhanii wanti nuti gartee hayyoota saniif harka dhahaa jirruuf illee kanumaaf jechuudha karaa dheeraadha karaan suni waan ta'eefidha. Kanaafuu akkasii wayyaanee hin deebitu hirmii baafadhaas jechuu barbaadeeti akka bilisiginaa akkas jetta kan ilma bagadaa jedneetiin harka hin dhoyne waggaa afran kana ilmaan hiyyeessaa meeqatam haadha abbaa irraa wareeganii haga sa'aatii ammaan kanaatitti haadha abbaa dhablee ta'anii taban haadhaa fi abbaa miskiinii quraaniin guddifatte ammoo kan gartee akka gurbaan gaafa dhihoodhaa fotoo ittiin ka'usan osoo hin taane akkasumatti kan quraaniin guddifatte haadhaa abbaa san jalaa ilmaan miskiina kan buriyoo kan siraallee dalage na jiraachisa humna qaba jettee haati abdattu meeqatam shaneedha jedhanii kan gartee mataara shanan kuma meeqatamii jechuudha. Kanaafuu mee bifa kamii waa wayyaaneen nu godhaa turte ammas godhamaatuma jira akkasumatti nu tolchaa jiran akkuma gartee kaleessa wayyaaneen tolchisan mee afaan kamiin fakkeenyaaf bilisiginaa deeggaruu dandeenya yaa jira kenna. Bara amma kanaadha waan amma waan fedhellee yoo taatu waan jedhamu kanaadha ammaan kan naa liqifamne maaliif waan fedhe ta'a Oromoon kanaadha jechuudha kan didaa jiru qabsoon akka ati godhaa jirtuutiif kan wayyaaneen godhaa jirtulleen anaa fi miti nugusummaa teessanii fi aangoon tan uummataati uummataaf dabarsaadha kan jedhamaa jiru aangoon tan uummataa ta'uu qabdiidha hayyoonni warri nagaa labsullee aangoon tan uummataa ta'uu qabdiidha aangoon isin irratti wal loltan tuni tan uummataa ta'uu qabdiidha aangoon uummataa harkatti haa deebituudha kanaafuu wayyaaneedhaafis wanti harka nu dho'isisu barbaannee dhabne dullaa walirra filachuu dullaa sanirra kana naa wayya kanarra sannaaf wayya wayyaanirra bilisiginaa naaf wayya bilisiginarra wayyaa waan fedhillee ilma waan ta'ullee ilma Oromoo ta'e na ajjeesuu qaba ilma kiyya yoo ta'e na ajjeesuu qaba fakkeenyaaf ilmuma kiyya yoo ta'e na ajjeesuu qaba waan fedhillee yoo ta'u waan ilma abbaa gadaati kan jedhamu fudhataman qabu haalli kaleessaatii fi kanarraa jijjiiramni jiraachuu danda'a akka gartee kaleessa mallasii fi wayyaaneen godhaa turte xiqqashoo jijjiiramni jiraachuu danda'a kanammoo waan mootummaan godhasatti yeroo nu adda adda asiin haga tokko bilicii wayii agarsiisaa asiin ka duraanii caalaa namatti dukkaneessuun jiraachuu danda'a daa'imman dabalatee intala ulfaa akkuma gartee gaafa wayyaaneedha dubartii ulfaa tangaraa qabdu dabalamtee rashanamaati jira maqaa shaneetiin jechuudha taariyaatti kan ammoo fakkeenyaaf maaraga shaneedha kan isaan kennan san taappeella shaneedha san kennuu fi dandeessa garuu wantichi akkuma shanee jedhamu kana baran mantarallee ibsi kan kennamu fakkeenyaaf wayyaanee fi shanee waliin balleessina wayyaaneef shanee waliin balleessina shaneen kun ammoo taappeella Oromoo hundaati akkuma hayyoonni garagaraadhaa dubbataa turan jechuudha kanaafuu kanaadha kan Oromoon didaa jiru jechuudha wuxeetii waggaa afran kana keessa argame akkuma Dr. Itti Aanaan jedhe sani waan nama wal shakkisiisuu miti nagaa dhabee jira Oromoon dhugaadha nageenyi sun akka dhufuuf mariidhaan godhamuu qabaan dhiibbaan irratti yoo godhame hoo fakkeenyaaf karaa lolaatiin akka hin danda'amne argan wal godhanii wal cafaacafanii lammaffaa ammallee irratti eegalanii biyyattii daaraa godhuun yookiin ammoo akka tokko laaffatee tokko cabeetiin biyyi daadarkaa keessa seentu yookiin akkuma gartee akkuma jedhamu san wayyaanee yeroo lammata fuulatti deebitu godhu osoo hin taane marii araaraa humna hirmaachisee biyyi sun aangoon kan uummataa taate mootummaan ce'umsaa dhaabbatee uummanni abbaa barbaade akka filatu godhuu irratti dhiibbaa maaliif kaa godhamuu qabaadha kan jedhudha. Kanaadha jechuudha yaadni kenna malee kallattii itti waan bilisiginaa nuti agarsiisullee hin agarree ajjeefamaa jira jechuudha waggaa afran kana keessa wayyaaneen ammoo akkam akka nu gootee fi
hatta gaafuma lola dabre irratti gaafa gartee kiiloomeetira meeqarraa dabra biraan irraa deebitu uummanni keenya kan isii waliin dhaabbate akkam akka ta'e gaafa sanillee TDF walii galtee ma jedhamaati ture walloon akkam akka ta'e uummanni keenya kan walloo kuni waa yeroo fagootii miti waan baatii 5 dura ta'ameedha jechuudha. Kanaafuu Oromoo wanni isa baasu akka Oromummaatitti ijaaramu jaarmaa isaa jabeeffachuudha jaarmaa isaa bira dhaabbachuudha yoo waboo bira dhaabbachuu taate waboo akka wabootitti bira dhaabbachuudha malee TDF dha wanni walitti hidhamu kasaaraa yoo taate malee akkuma hayyoonni jechaa turan jechuudha waan bara 90 takka waan ammoo kaleessa baatii 5 duraa gaafa gartee dabra biraan irraan ol deebitu san yoo mudachuu taate malee faayidaan keessatti mul'atu jiru ammoo isaan hundinuu gartee humnaan akkuma bara 90 takka sanuu tarii achi gahuu dhabutu malanii hunduu dantaa ofii kabachiifachuudhaaf amma harka wal micciiraa jiranii boodarra ammoo furmaanni marima araaraati kan jedhamudha Oromoon du'a maal godhaa humna isii dadhabsiisa dhaabbadha addaan jedhee yookiin araarsuudha dadhabamoo dhaabbatee laaluudha ammayyuu irra guddaa Oromoon laalaati jira jechuudha callisee afaan qabatee laalaati jira jechuudha garuu namni nagaa akka keessatti hin miidhamne ilmaan hiyyeessaa akka as keessatti hin gubanne kan jedhudha Oromoo yaamicha godhaa kan jiru kanaafuu zeenaa gara lachuu biraayyuu deemuu as qabamee achi bahee qobboon irra deebitee amma mootummaa federaalaa yookiin ammoo ilmaan abbaa gadaa harka seente waldayaanis qabamte maal kan jedhamu kana haga qabatama miidiyaa dhugaa irraa hubatanitti kanaan hin burjaaja'ina isiniin jechuu barbaadeeti ani Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.